Waraanni bahaa giddu galeessaa ammaachuun itti fufeera. Iraan haleellaa guddaa halkan kana raawwatte dhaabbatanii koloraa Israa'el gadi fageenyaan rukutuun gabaafame. Haleellaa kanaan daa'immanii fi saayintistootanii koloraa Israa'el dabalate namoonni 100 ol madaa'uunis mirkanaa'eera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp murtiidhumaa sodaachisaa ta'een Iraaniif sa'aatii 48 qofa kennuun dhagahameera. Iraan tooftaa haleellaa haaraa eegaluu yoo himtu waraanni Ameerikaa fi Israa'el waliin taasiftu saffisaan cimee itti fufeera. Humni waraanaa Iraan ibsa sanbataa halkan baase misaa'ila sadarkaa olaanaa qabanii fi diroonii fayyadamuun haleellaa marsaa haaraa kan eegale yoo ta'u, naannoo Israa'elii fi buufataalee waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa irratti haleellaa taasisuu beeksiseera. Haleellaa kanaanis jalqaba bara haaratti rukuttaa abiddaa jechuun jajateera. Akka koreen eegdota warraaqsaa jedhutti haleellaa yeroo dhiyoo kun madaallii dirree waraanaa torban hedduudhaaf godhame hordofee kan dhufe yoo ta'u, yeroo ammaatti meeshaalee sirna fooyya'aa qaban fayyadamuu fi tooftaalee ittisa diinaa suutaan dadhabsiisuuf qophaa'an bobbaasaa jiraachuu himeera. Haleellaawwan kunneen misaa'ila imaad sirriitti qajeelfaman misaa'ilota qaadir mataa waraanaa hedduu qabanii fi hojiiwwan diroonii gurguddaa kan hammate ta'uun gabaafameera. Targeettii Israa'el bira darbuun buufanni waraanaa Ameerikaa hedduun halkanuma kana haleelamaniiru. Kanneen keessaa buufata Alii Al-Salaam, Al-Kaajiraa fi Viiktooriyaa rukuttaa Iraan jala galuun gabaafameera. Kana malees Iraan guyyaa kaleessaa misaa'ila fageenya giddu galeessaa kiiloomeetira 3800 imaluu danda'u gara buufata waraanaa Ingiliiz Diyaagoo Gaarshaatti argamutti dhukaasuun ishee gabaafamee ture. Ingiliiz buufata waraana ishee Ameerikaa fayyamuu hordofuun akeekkachiisa kenname ta'uu Iraan himteetti. Kana dura misaa'ilonni Iraan haga kiiloomeetira 2000 qofa imaluu danda'u jedhamee turus biyyattiin humna waraanaa kana caalu dhoksitee akka jirtu shakkameera. Gama biraan Ameerikaa fi Israa'el dhaabbatanii koloraa Iraan Naataanzii rukutuu hordofuun Iraan dhaabbatanii koloraa Israa'el haleeluun deebii kenniteetti. Gabaasni Aljaziiraan qabatee ba'e akka mul'isutti misaa'ilonni Iraan dhaabbatanii koloraa Israa'el magaalaa Diimoonaa rukutaniiru. Aangoonni Israa'el kallattiin gamoon dhaabbatichaa rukutamuu kan himan yoo ta'u, daa'immanii fi saayintistootanii koloraa dabalatee namoonni 100 ol madaa'uus mirkaneessaniiru. Haleellaan kun xiyyeeffannoo addunyaa kan harkise yoo ta'u, dhaabbanni koloraa Israa'el dhoksite yoo haleelame miidhaan isaa dhalootaaf hafuu akka danda'u sodaatameera. Waraanni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduu jiru marsaa haaraa murteessaa ta'etti kan seene yoo ta'u, Doonaald Tiraamp Iraaniif akeekkachiisa dhumaa sa'aatii 48 qofa turu kennaniiru. Tiraamp akeekkachiisa kanaan Iraan yoo karaa Strait of Hormuz guutumatti banuu didde USA'n kallattiin warshaalee humna elektirikaa Iraan irratti haleellaa akka raawwattu akeekkachiisaniiru. Tiraamp ergaa kana halkan edaa kan dabarsan yoo ta'u, akkas jechuun ifa godhaniiru. Iraan atattamaan karaa Strait of Hormuz banuu qabdi yookiin humni elektirikaa biyyattii ni barbadaa jechuun akeekkachiiseera. Iraan akeekkachiisa cimaa deebistee dhukaasuun Ameerikaan dhaabbilee anniisaa ishee yoo haleelte bu'uuraaleen anniisaa Ameerikaa kan naannicha keessa jiru hundi xiyyeeffannoo akka ta'an qondaalonni Iraan akeekkachiisaniiru. Waraanni kun balaa naannoo bal'aa ta'e kan kaase yoo ta'u, dhaabbilee boba'aa, buufataalee fi bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an biyyoota hedduu keessatti akka rukutaman taasiseera.